Bismillah, alhamdulillah. Kabajamtootaaf jaalatamtoota buleeyyan kiyyaa duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kanatti aansuudhaan insha allahu taala buleeyyan kiyyaa darsiin teenyaa taarraan tanu oofnu suuratul ikhlaasi. Akkuma beekamu namoonni haarii taatanis insha allah sagantaa teenya jalarraa hordofuudhaaf suuratul faatihaarraa jechuudha barachuu warri barbaadan jalaga seenaatii achirraa ilaaladhaatii oofaa isiniin jenna. Ammoo walumaa galatti jechuudha hunduma keenyaahu buleeyyan kiyyaa warri harfi dubbisuu hin dandeenye hunduma keenya karaa salphaan akka barannu agartanii jirtan warreen agartan jechuudha. Kuni saaluma kanaan itti fufaadha isiniin jenna. Quraana kana irra deebi'aatii dubbisa haala inni nuti isin garsiifnu kanaan hordofnaan hedduu takka isin fayyada. Akkas inshallah arraan tanaa kan oofnu suuratul ikhlaasi sagantaa teenyaa waliin turtii gaarii isiniin jenna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. Egaa buleeyyan kiyyaa akkuma agartan sagantaan keenyaa sitti raawwata. Kanaaf warroonni haarii taatan akkuma jenne inshallah sagantaa teenya hordofuudhaaf chaanaala kana subscribe godhaadha. Akkasumatti hundummaan keessanuu yeroo nuti gallakkifne sagantaa kana jala bu'aatii hordofaa isiniin jenna. Sababiin isaatis yoo waan takka fardeeffatan dafteeti namaa galti jechuudha. Yoo ammoo shillaa godhanii laaffisan jechuudha namaan galu. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaqad yassarna alqur'aana lidhikri fahal min muddakir jaa nuti quraana kana laaffine jirra jaa warree dubbisuu barbaaduuf warree jechuudha galallaaluu barbaadu hundaafu. Kanaafu yerootti kannaatti quraana kana dubbisaa haala amma isin garsiifne kanaan haala amma isin oofne kanaan haala kanarratti jala buutanii laallaan hedduu takka raabaratan jechuudha. Hundummaan keessanuu keessattuu warreen carraa ustaazaa hin argatin jechuudha. Kallattiin qubeen kun kana walitti qaraayisuu isin garsiisiniif jechuudha. Hedduu takka isin fayyada jenneeti abdii qabna. Kanaafu hundummaan keessanuu walumaa galatti waliifis warra carraa kan argataniifis sheer godhaadhaa waliin gayaa irraa baradhaa isiniin jenna. Hundummaan keessanuu akkasanii khayrii keetti nuuf jiraadhaa hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.